Dhugaa rabbii dubbachuudha fi viidiyoo kana yeroo ilaalu oromummaa koo dhugaa waaqayyo nan saalfadhi jechuudha. Afaan akka walii dubbachaa obbolaa koo na dhiisa jecha yeroo isaan jechuudha hiriyaa isaanii ta'uu nooltu garuu hiriyaadhuma taananuu wajjin baateetoo deemti. Lafa intaanetti ishii baasanii afur taanii jechuudha ijoolleen kun kan micayyoo kana namni lama intuma namni tokkichi immoo viidiyoo waraaba ishii faana nama afur jechuudha. Obboleettii isaanii ishii qullaa ishii akkuma qullaa isaanii ishiin jechuudha isaanirraa wanta adda ta'e tokko wanta hin qabdi jedhee yaadu waanumti tokko hin jiru jechuudha. Uumama waaqayyo namaaf kenne isuma nuti qabnu isuma dhalli namaa hundi qabudha. Garuu akka kanarratti irra dhaabatanii micayyoo kana doorsisanii yeroo dhugaa rabbii qaama ishii hundumarraa baasanii uffata ishii qaama ishii akka kanatti goodaa godhanii yeroo isaan akka kanatti reebanii nasaalfadhe afaanuma keenya kanaan akka kanatti dhaga'uun jechuudha. Fiilmii waan ta'e fakkaata jechuudha. Fiilmiinis immoo akka kanatti miti kan hojjetamu baay'ee tokko nama gaddisiisa waaqayyo jechuudha. Sammuu keenya kana iddootti haa deebisu. Sammuun keenya kuni iddoo isaa gadi lakkisee bineensummaa keessa keenyatti fudhanneeti jirra jechuudha. Obboloota koo kuni waan baay'ee nama qaaneffachiisuu fi waan baay'ee nama saalfachiisu amma namatti illee maxxanu amma nama wajjin deemu amma namatti dhufuu jibbitee too ofii keeti kophaa kee akka jiraattu si taasisa. Haalli yeroo ammaa kana dhaloonni itti jiru maaliif akka namni sammuu bineensummaa of keessatti fudhatee waliif yaaduu dadhabee bineensiyyuu yeroo tokko tokko deebi'ee walii isaa hin nyaatu jechuudha. Gosa biraa yoo ta'e malee. Ashamaa harika fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha nagaa koo hin daganne. Harakan dhuftanii noora baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jedheera. Subscribe gochuun share like gochuudhani jalqaba viidiyoo kiyya kana na jajjabeessaa isiniin jechuuti nan barbaada. Daawwachuun keessan hirganollee namoota hedduu bira akka naaf ga'uu fi viidiyoo koo share naaf godha isiniin jedha. Obboloota koo dogoggorri yoo jiraatillee jalatti na gorsaadha. Kanaafiyyuu na jajjabeessuun keessan akkuma kaleessaa na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Hammallee turtiin keessanii amma qophii koo dhumaatti na wajjin haa ta'u isiniin jechuuti nan barbaada. Dhugaa dubbachuudhaa fi viidiyoo har'a arge kana namatu karaa messenjeriitiin share natti godhe jechuudha. Hedduudhuma tokko nan qaaneffadhee ofiin jibbe jechuudha. Dhugaa namni jechuun ani hin beeku jechuudha. Hiriyaadha jettee wajjin baatee hanguma kamii isaanitti balleessitee balleessaa hanga kam ulfaatullee obboleettiin kun yoo barbaaddeeyyuu jechuudha. Waan barbaadde otuma balleessiteeyyuu wanta ammana ga'u kana obboleettii isaanii irratti raawwachuuti hin qaban jechuudha. Namni akkamitti qullaa obboleettii isaanii hiriyaa isaanii fuudhanii ba'anii akka kanatti viidiyoo waraabaa kana dubbachuu isaa na saalfachisa jechuudha. Qaama kee nutti agarsiisi jechaaniif billaa itti qaba ijoollee billaa ichaadha itti qaba. Qaama saala ishii keessallee ishiin tokkittiin itti ejjettee dhiittee jechuudha. Namni akkamitti obboleettii isaanii hiriyaa isaanii tiruu isaanii nama akka isaanii akka kamitti akka kana godhanii baay'ee tokko na ajaa'iba jechuudha. Odoo hanguma barbaadde waan barbaadde balleessite bare kana keessa maaliif hanqoricha walitti godhu nama kan walajjeessu jechuudha. Kan kiyyoo waliif qopheessaa oolu yoo guddatan guddina walii kan hin jaalanne kan walitti naafu. Obboloota koo uumaan keenya gaafa biyya lafaa kanarratti nu uumu jechuudha. Humna keenya kan jiraannullee karaa kamiinillee kan jiraannu jechuudha. Kan walii keenyatti otoo hin taane waanuma nuuf ta'u akkuma nuti hojjannee jiraannu ga'ee mataa keenya wajjin nu uume jechuudha. Kanaafiyyuu waanuma akkanaa waan mora kana waan badaa kana maaloo ofirratti waan akkana kana hin hojjetinaa jechuudha. Kun ofirratti hojjechuudha malee obboleettii kanarratti hojjechuu miti. Ani qullaa obboleettii kanaa otoo hin taane qullaa obboloota hireebaa jiran kana duratti mul'ate akka kootitti. Wanti addaatis hin jiru jechuudha obboleettii kanarratti. Dirqama dirqisiisanii akkanatti reebu waan ta'eef wanti ishii salphisu hin qabu. Waanuma waaqayyo ishiidhaaf uume waanuma baqa isa kanadha jechuudha. Dhugaa rabbii mucayyoon kun lubbuu ishiitiin iyyuu hin jirtu ta'ee hin beeku jechuudha. Eessatti akka akkana godhanillee hin beeku. Oromoodha jechuudha. Garuu afaan isaanii Oromoo qulqulluu otoo waan tokkollee afaan biraallee ittiin dabalin jechuudha. Dhugaa hedduu tokko nama gaddisiisa. Obboloonni jechuudha akka kanatti summii baattanii garaa keessan keessatti namaaf guduufitanii deemtanii galgala keessan laalaa har'a kana jechuudha. Wanta hamaa mana gagga'u kana gaafa hojjennu waan biyya lafaarra darbinu kana nutti fakkaachuutti dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu yeroo kanaan booddee jechuudha maal akka nuti irratti ta'u wanti nuti beennu hin jiru. Uumaan keenya otoo yeroodhuma kanatti lubbuu keenya ishii kiraayii nu keessa kaa'ee kana nu wal keessaa nu keessaa fuudhee
fuula uumaa keenyaaf hunduratti maal deebisuuf jirra laata? Isa kanatti yaanna yeroo wanta tokko goon. Otoo ana ta'e obboleettii kana otoo ana ta'e jennee itti yaaduu hin qabnu akkamitti namni jechuudha qullaa obboleettii isaa uffata irraa baasee akka kanatti reebaa obboloota koo maaloo na dhiisaa rabbi sodaadhatu rabbiidhuma keessa yoo sodaattan na dhiisaa otoo jettu akkamitti namni uumaa isaa isa tolche sana jechuudha isa uume sana biyyoo lafaa fuutee lubbuu isaa afura isaatti baafatee isa jiraachise sana. Akkamitti safeeffachuu dadhabe micayyoo sana hoo safeeffachuu dadhabe ofii isaaniitiif yoo of safeeffachuu dadhaban nama safeeffachuu yoo dadhaban obboleettiidhuma sanallee jechuudha bakka ajjeesuudhaaf yoo haakaanii reebuudhaafis waanuma tokko isaanitti yoo balleessite uumaa keessa sodaadhaa yeroo jettudha akkamitti namni garaa jabaatee billaadhaan irra dhaabatee micayyoo kanarra qaama ishii keessa akka sanatti dhiitaa uffata ishii irra baasaa akka sanatti qullaa ishii keessa akkamitti akkanatti reeba namni. Dhugaa waaqayyoo barri kun baay'ee ulfaata waaqayyoo sammuutti akka nu deebisu obboloota koo seexanni illee jechuudha nutti xagga'ee uumaa keenya gargar nu baasee namummaa keessaa nu baasee of nu wallaalchisee bifa seexanummaa bifa baqa bineessaa jechuudha nu keessa kaa'ee akka nuti walii keenya irratti waan ammeenya akkana kana hin baanne waan akkasii kan akka walirratti raawwanne waaqayyoon illee jabeessine yeroo hundumallee kadhachuutii qabna dhugaa waaqayyoo jechuudha. Adaraa keessan amma jiraannu beenu waan ta'eef amma jiraannutti waan gaarii tokko waliif yaadu yoo dadhabne immoo dhiisuudha jechuudha wal miidhurra. Kanarraan kaanaaf immoo jechuudha namni hundumtuu bakkeessaa jiraatu yoo balleessaa qabaanne yoo dogoggorre akka dandeenyutti namni sun karaa badii sanarraa akka deebi'u wal gorsuudha malee aminni akka kanaa walirratti raawwachuun dhugaa waaqayyoo dhalootuma dhufaniif iyyuu kun saalfii guddaadha jechuudha. Aloonni nu bira dhufan ijoollonni keenya mee maalirraa baratu waanuma akkanaa kanarratti waaqayyo isaatiin gara keenyatti haa deebi'u wanta jedhu hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkoon gaddee wannan dubbadhullee keessa kootii na dhibe jechuudha obboleettii koo otoo taate mucayyoon kun otoo ana taate wanta akkanaa kun otoo narra ga'een jedha dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoon kun garuu caba ishii miti qullaa ishii miti. Wanti tokko wanti dhugaa rabbii ishii qaaneffachiisu wanti tokko hin jiru jechuudha. Kan qaaneffachuu qabu kan caba isaanii ta'e jechuudha. Obboloota akka kana obboleettii isaanii qaama isaanii fuudhanii to'i akka kana nama akka isaanii mucayyoo akka isaanii qaama akka isaanii qabdu goodaa fuudhanii baasanii isaan akka kanatti irratti roorrisan jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku malee yeroo baay'ee dubartoonni gara jabeeyyii jechuudha walitti baay'ee tokko gara jabaatu garaa waliif hin laafani. Waaqayyo garaa keenya isa jabaataa kana nu keessa hafuudha dhugaa waaqayyo hedduudhuma tokkoon gaddee egaa obboloota koo ammeenya akkanarraa haa fagaannu biyya lafaa kanarraa yoom akka deemnu hin beeknu umuriin keenya illee gabaabduudha umurii qabnu kana keessatti waan gaarii yoo hojjannee to'ii itti xumuruutii hin dandeenyu waan ta'eef wantoota akkasii kanarraa adaraa keessan gola jiraattan keessatti illee nama halagaayyuu haa ta'u jechuudha eenyuyyuu haa ta'u wanta akkasii kanarraa of eeggannootii taasisaa isiniin jedha obboloota koo amma jirrutti gaariidhuma qofa haa hojjannu isiniin jedha gaariin iyyuu yeroo isaa hojjannee ittiin xumuruu hin dandeenyu biyya lafaa kanarraa amma jira. Nuti waan ta'eef waanuma ammayyoo ta'u jechuuti dhiibne hedduu tokko namatti tola isiniin jedha obboloota koo dhugaa. Subscribe, share, like, and comment. Thank you for watching. Kenna Jalila.